Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi hordoftoota keenya nagaan jaalalli bakka jirtanitti isin faana haa jiraatu isiniin jecha oduulee guyyaa irraa qabannee isin dhufne isin biraan keenya jalqaba irratti namoonni YouTube chaanala keenya haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalama qophii keenya guyyaa guyyaan isin darbu hordofaa isiniin jenna. Namoonni laayikii sheer gootanii nu jajjabeessaa jirtan galanni keenya guddaadha. Asumaan gara oduu keenyatti dabarra. Gumiin abbootii gadaa saaxilamuu dhibee koronaa hir'isuun haala ayyaanni irreechaa kabajamuu qabu irratti ibsa miidiyaaf kenne. Gumichi ayyaanni irreechaa bara baraan bakka namoonni miliyoonaan lakkaawwaman argamanitti kabajamaa kan ture ta'uu yaadachiisuun bara kana sababa weerara dhibee koronaatiin haala baratameen kabajamuu akka hin dandeenye himeera. Gumiin kun haala tamsa'uun hammeenya dhibee koronaa yaada keessa galchuun uummataaf waamicha dabarseera. Haaluma kanaan irreechi Finfinnee bara kanaa fulbaana 23 kan Hora-Arsadee ammoo fulbaana 24 kabajamuu ta'ee lakkoofsi namoota malkaa bu'anii irreeffatanii akka of eeggannoo tolutti kan murtaa'u ta'uu himeera. Kunis haala ogeeyyiin fayyaa gorsanii fi walitti heddummina namaa hir'isuun kan murtaa'u ta'uu akeekkachiiseera. Abbaan sirna gadaa kanaa kan ta'e uummanni Oromoo waamicha abbootii gadaa fi gorsa ogeeyyii fayyaa hordofee sirna akka kabajatu dhaamaniiru. Egaa nutis uummata Oromoo maraan ayyaana gaarii nuuf haa ta'u jecha oduu har'aaf qabannee dhufne kanuma oduu biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.